nama umriidhaan sirra guddaadha dhiirtii fuudhuudhaa fi intalti xiqqoon gurbaa yookiin jaarsa nama guddaa heerumuun maal fakkaatti? Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ajandaa lama kan dhihoo tanatti waluma faanaan dhufe kan wal fakkaatu jechuudhaaf hin deema. Kameessan jennaan ijoollee daa'ima ka'ee fi umriin irra guddaadha ifi gadi gaddeebi'ee fuudhu. Waan kanarraa way jee wacuudha jira namoonni gariin. Nuti gaa ajandaa haaraa yaa rabbi fidi jee warra du'aayii godhuu miti. Akkasuma ammas yeroodha ajandaan haaraa inni dhufe waan san sababeeffatee kan san jala fiiguu miti. Haa ta'u malee ajandaan gariin ka amantiidhaan walitti bu'u yoo neefite irraa usuunis teenyaa miti. Asirratti paartii tokkoffaa irratti nama namarra guddaadhaa fuudhuun ni jira moo akkami ija shari'aadhaatiin jechuudhaan dhaammachuu barbaade. Asumaan ta'arra sagantaan irra baate tan ammoo dhaamsaan qabaaf. Dhaamsiniin qabuuf maal jennaan ajandaa dhiyoo tana deemuudha jiru kana ilaalchisee namni kan amma heerumte sanii kasanirra xiqqaatu yoo fi heerumte as bahanii mataa banaa godhatanii akkasumatti immaas qaama if mul'isanii akkasumatti immaas nama duratti wal dhudhuungatanii ka godhamu kun shari'aa keessa dhoorkaadha dura hin jiru wanni kun. Jaalala kophaa silaa gaggeeffatan miidiyaa irratti as baafatanii geeffachuun dhoorkaadha. Wanni akkanaa kun shari'aadhaa miti dhiisaadha. Shari'aa islaamaa keessattis dhoorka akka aadaatti illee wanni akkasii safuudha dhiisaa jechuudhaan dhaamuu barbaade. Asumaanuu namoonni gartee namarra guddaadhaa fuudhuun ni jira jechuu daliila fiddanilleen dhaamsa amma kana yoo nifi kannitaniif gaariidha jechuudhaan barbaade. Kottaa duuba laata wanni tun baasaa miyaa jara keenya baasaa miti. Ulamaa'iin ulamaa uddoolaa fi ulamaa ummaa fi ulamaa rabbaanii akka qabdu ja'an sanitti warri sooshaal miidiyaa kanarraa dubbattanis waanuma namni fadhu jala waan irra laayikiin heddummaattu jala fiine jechuudha miti. Wanni kun baasaa miti. Nabiyyiin Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni hundi dubbatu Khadiijaa jaami Khadiijaa maleedhaan isin himuu deemarra. Saudaa bintu Zamaa ta Khadiijaa irra umriin siidhaa guddoodha eega Khadiijaan duute booda fuudhe. Tan ilmoo isaaf ilmoo irraan harkatin ta guyyaa faraqaa siidhaa Aishaadhaa kannite hin danda'u waan jetteeni ni kuma keetiin haa du'u ummal mu'miniinuma haanaan ja'an jettee ummal mu'miniinuma haanaan ja'an jettee nabiyyi rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam guyyaa kiyya Aishaadhaaf kannette nama guddaa isii ama 60 mee nama akkasii osoo ni irraan tana taate hammam takka iyya namni kun silaa irra ajandaa taate jechuudha. Silaa irra taate ajandaa taate. Kana qofaa miti. Zayd ibn Haarisaa kana nabiidha sallallahu alaihi wasallam bilisoomse. Inni kunis Ummu Eeyman fuudhe. Eega Zeenabaan adda baan booda Ummu Eeyman tani nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam harkaa isiirra dhalate. Ta guyyaa haati nabiidhaa karaadha duute ta fuutee gandaggalchite Ummu Eeyman. Habashaadha warra biyya keenyaati. Isiidhaa waggaa 60 mucaa waggaa 20 amma fixee 28 29 amma fixee 30 amma seenu intala amma 60 fuudhe. Silaa irra taate hoo ajandaa taate. Yaa jarana rabbii keessan sodaadhaadha. Waan hin taane ajandaa godhattaniituma kalimaa dubbattan rabbiin irraa isin gaafataa beekaadha. Paartiin tokkoffaadhaa kana katti aanu kan inni dubbachuudhaa deemu intalti xiqqoon gurbaa yookiin jaarsa nama guddaa heerumuun maal fakkaatti tatti aantu keessan eeggadha. Assalaamu alaikum warahmatullah.